Hello. Hammasiif danda'ametti gaarii godhi. Namni gaariidha waan ta'eef gaarummaadhaaf yeroo hundaa tattaafadhu. Warra waa sitti balleessani jaambaa atteen tattaafatin. Warra si nyaachisan nyaachisuudhaaf, warra si dhowwatan dhowwachuudhaaf kaayyoof karoora kee hin ta'in. Ati nama eebbaati. Nama yeroo hundumaa harki kee diriirfatu malee nama harki kee hottoonfatu miti. Isa si miidhin ijaa baasuun kan kooti jaambaafatinaa jedha waan jedhuuf sagalee Waaqayyoo. Kanaaf yaa obboleessa koo miidhaan kee har'aa eebba kee borii ilaala. Waan atarra keessa jirtu kun borii kee hin ilaallatu. Harri guyyaa biraati, bor guyyaa biraati. Siif abdiin jira. Jabaadhu. Biyya Ameerikaa keessa yeroo dhannu hojii tuffiin hin jiru. Hojii tuffiin hin jiru. Laabrarii kolleejii yeroo barachaa ture kutaa macaafa gurguran keessaan hojjedhan ture. Macaafa guyyaa guyyaan gurgura galgala achuma keessattan Waaqayyoon kadhadhaa achitti Waaqayyo jireenya koo jijjiire. Macaafa baay'ee dubbisuudhaaf carraa naa kenne. Hojiin tuffatinaa an Ameerikaa kanan naqee kaartoonii baadheen African Unionitti display agarsiisuudhaaf namoonni hundumtu jiru sana tuffatan seminariitti. Hojii sana tuun tuffatin namichi Gabree jedhamu makiinaa dudduubatti nageessee achi na kaa'ee yeroon achi hojjedhu yuunivarsiitii 2 achitti scholarship naa kenne. Yeroo hojjettu Waaqayyo si eebbisa. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo mee fakkeenya tokko isiniif dhiyeessa. Akkuma beekamu akkuma aadaa keenyaatittuu namni keessummaan tokko namni ulfaataan namni guddaan tokko gara mana keenyaatti gara qe'ee keenyaatti gaafa dhufu nooraa ol seenaa jennee barcuma qopheessinee fi barcuma sanarra taa'aa jennee nyaata gaarii dhangaa gaarii isaaniif dhiyeessina. Garuu nyaatni dhiyeessinee fi sun dhangaan nuyi dhiyeessinee fi sun maaddii qulqullummaa isaa hin eegganne maaddii qulqulluu hin taane gabatee qulqulluu hin taane irrattidha taanaan gabatee dhiqameen qulqulloofne gabatee xuraayee jiru irrattidha dhiyeessinee fi jirra taanaan keessummaan kun nyaata kana nu harkaa fuudhee nyaatu. Maaliif nyaatichi bee gaariidha. Maaddiin dhangaan nuti dhiyeessinee fi sun baay'ee bareedaadha gaariidhas ture. Garuu maaddicha itti dhiyaate sanatu qulqullummaa hin qabu. Ijaan argaadhaaf namatti hin tolu. Kanarraa kan ka'e nyaata dhiyeessinee fi sana tole jedhee keessummaan kun nu harkaa fudhatee nyaatu. Nyaachuu aturuuti innumti kaleessa yookaan sila nyaatee turellee garaasa keessaan garagara. Dhugaan jiru kanadha. Mee kallattiidhaan kana gara tajaajila keenyaatti taafennu. Qulqullichi Daawit akkana jedha. Bitsuu hizbi ze'amr yabbiboo sabni ilillee beeku inni eebbifamaadha jedha. Maarree haaluma kanaatiin bakka adda addaatti Waaqayyootiin akka galateeffachuu qabnu kutaa qulqulluu keessatti kutaa kitaaba qulqulluu keessatti bakka garaa garaatiitti barreeffamee jira jecha. Anaaf isinis oolmaa Waaqayyo nuuf oolerraa kan ka'e gochaa Waaqayyo nuuf godherraa kan ka'e ulfaataa maqaa isaatiif galata hin galchinaa Waaqayyootiif ni faarfannaa Waaqayyootiin ni galateeffannaa jecha. Haa ta'u baay'ee bareedaadha baay'ee gaariidhas. Garuu faarfannaan Waaqayyoodhaaf nuti itti dhiyeessinu arrabni keenyi dursee qulqulluudhaa'oo maaddiin nuyi Waaqayyoodhaaf ilillee itti dhiyeessinu arraba keenya kanadha. Maaddiin nuyi Waaqayyoodhaaf faarfannaa itti dhiyeessinu afaan keenya kanadha jecha. Maaddii kanatu qulqulluu miti taanaan Waaqayyoos ilillee kana nu harkaa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Akkuma sila fakkeenyicha ilaalleetiin dursee arrabni keenya kun qulqulluu ta'uu qaba. Kitaabni qulqulluu maal jedha? Wan afaan namaa keessaa gadi ba'utu nama xureessa jedhe gooftaanis. Eeyyeen wanti afaan namaa keessaa gadi ba'u nama xureessa. Wanta afaan keessaa gadi ba'uutiin arrabni keenyi xuraa'eera. Sila nama hamachaa turre arrabuma nama hamachaa turre kanaatiin amma dhufneetu ni faarfanna ni ililchina taanaan isa dhugaa Waaqayyoo ilillee kana Waaqayyoon fudhataa'oodha. Arraba keenya kanaan arrabni keenya kun lafee hin qabu. Arrabuma lafee hin qabne kanaatiin namoota baay'ee waraanni madeessineerra. Arrabni namoota baay'ee waraanee madeesse kun amma waltajjii araaraa waltajjii dhiifamaatti as dhufee ililishee jennaan dhuguma ilillee kana Waaqayyoon fudhataa'oodha. Dursee arrabni kun afaan kun fuuldura Waaqayyootti qulqulluu ta'uudhaa qaba. Qulqulluu ta'uudhaa qaba. Afaan keenya arraba keenya qulqulleeffachuudhaaf ammoo lulluuqqachuu miti barbaachisaa kan ta'e. Maa inni gaabbii galuudhaan afaan keenya kan qulqullaa'u. Kanaafuu gaabbii gallee arraba keenya afaan keenya dursinee haa qulqulleeffannu. Utoo hin ililshin utoo hin galateeffatiin dura kana gochuun irra jira.
erga afaan keenya arrabni keenya qulqullaa'ee booda yoo ililshine ililleen keenya fuuldura waaqayyootti fudhatamummaa qabaata jecha. Gara biraatiin waaqayyootiin yeroo galateeffannu faarfataan qulqulluun Daawit akkas jedhe kullukum ahzaab xifuu idawiikum sabni hundumtuu isin harka keessan walitti rukutaatoo waaqayyootiin galateeffadhaa jedha. Maarree harka keenya kanas walitti rukuchuudhaan waaqayyootiin ni galateeffanna baay'ee gaariidha. Garuu galata kana waaqayyoodhaaf otoo hin dhiyeessin dura harki nuti walitti rukunne waaqayyootiin ittiin galateeffachaa jirru kun dursee qulqulluudhaa'oo. Darbatee naman kuffisne, hudhee naman ajjeesne, waraanee naman madeessine, kabalee naman boossisne, dafqa namaa hin saamne, cubbuu garaa garaa hin hojjenne, dhiigni namaa harka kanarra hin jiru. Maarree dhiigni namaa otoo harka keerra jiru, dafqi namaa otoo harka keerra jiru, darbattee ittiin nama kuffistee, waraantee ittiin nama madeessitee, cubbuu garaa garaa ittiin hojjechaa turte, as dhuftee amma harka kee otoo walitti rukutte, dhuguma galata kana waaqayyo si harkaa fuudhaa'oo. Kanaaf maal gochuu dare dura barruun kee qulqullaa'uu qaba fuuldura waaqayyootti. Barruu kee harka kee kana qulqulleeffachuudhaaf immoo saaniitaayizariidhaan dhiqachuu miti kan barbaachisu. Gaabbii galuudhaan kan inni qulqullaa'u jecha. Kanaafuu waaqayyootiin utuu hin galateeffatiin dura arrabni keenya afaan keenya harki keenya kun waan argeen keenya fuuldura waaqayyootti qulqulluu ta'uudhaa qaba. Yoo eenyummaan kee rifeensa mataa keenyaa kaasee amma qeensa miila keenyaatiitti qulqulluu ta'ee jennaan tajaajilli nuyi tajaajilu ilillee nuyi ililshinu harka walitti rukuchuun keenya tajaajilli keenya guutummaansa fuuldura waaqayyootti dhoowwaa tokko malee ol ba'aa jecha. Ol ba'uu qofaa miti gaaffii keenya hundumaaf deebii fidee achi gad dhufaa jecha. Kanaafuu haala kanaatiin tajaajiluu qabnaan ergaa kooti waaqayyo hunduma keenya nu gargaaru ameen. Lubbuun guyyaa Rabbiin baase malee numan baane. Gafarsi kun leenca harkaa baqachuun gara galaanaatti baqate. Galaanni isaaf dahoo yookaan dhokannaa ta'eetiin miti. Gafarsa kana nyaachuu danda'a. Haa ta'uutii yeroodhaaf fallinni qabu kanaa fi kana qofa. Galaana kanatti akka seeneen kan isa eeggate garuu waan biraati. Naacha bineensa lafarra harkifamu kan lubbuu gafarsa kanaa baasuu danda'u. Ari'ee qabuudhaaf. Gafarsi ammoo lubbuu baraaruudhaaf. Lolli jabduun galaana keessatti eegalte. Gafarsi kun gara alaatti bahuudhaa kan isa eeggatu. Mootii bineensotaa leencaa afur galaana keessatti hafuudhaaf naachi ari'aati jira fallisaa garame. Ammallee abdiin murre harkan kennine harkan laanne jiraachuun qaba waan gochuu qabu hunda niin godha jechuun ammallee naacha waliin lollinni bane ittuma fufee jira. Jiraachuuf du'uu keessaa filmaatni inni qabu kamiin akka ta'e adda baafateetti yaade gara alaatti bahuuf deeme. Fuuldura irratti kan isa eeggatu leencota afuri. Mirgatti ilaale bitaatti ilaale wanti isa eeggataa jiru morkii jabduudha. Jiraachuu qaba. Falmuu qaba. Loluu qaba. Yaade amma gara hojiitti bobba'e. Leenca tokko mirgaan yoo ari'u gariin bitaan isa hordofa. Tokko yoo fuulduratti ari'u tokko mirgaan itti gama. Nyaachuuf inni ammoo jiraachuuf. No. Jiraachuun qaba jechuun falmii gochuu qabu hunda qaamaa fi gaafa qabutti fayyadamee fiiguutti eegale. Yeroo tokko fuulduraan ari'u tokko duubaan qabuuf yaala. Yoo tokkoon deemu tokko itti ka'a. Hamma lubbuu baraaruuf gara fiigichaatti bosonatti dheefa eegale yookaan baqa eegale. Jiraachuu qaba. Yaaluu qaba. Gochuu qaba waan gochuu qabu hunda. Waan darbeetti mataan cibe kalees akka deebiin dhufneetti sokkeera. Waan dhufuufis hin dhiphatin harka keenya jiru waan ta'eef kan si harka jiru har'a keessaa yoo ama isa si harka jiru bareechee jiraadhu kan oli. ኑጡ እናንተ አስጨረሽን። የማይጠፋው ዘላለማዊው ፍቅርህ ስሚ በላት መጀላለማባት ስሚ በላት ኢየሱስ አለላት ስሚ በላት ከዚያ ገጭ የኔ ነገር ይበዛል የኔ ነገር ይበዛል እንደ እግዚአብሔር ቃል ይበዛል በመንፈስ ቅዱስ ይበዛል 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 በመንፈስ
አልወደኩም በፈራሁት ላይ የኔ ኢየሱስ አይኖቼን ሲያይ ከእናት ከአባት diinako atillee nagaadda inni immoo na haguugaa maal hojii ana wajjin rakkatta na yagaaduudhaaf deemtee boolla qottaa ani immoo irran utaala utaalees deebi'ee sin arguu atis deebitee narran boolla qottu diinako Sinna kalbi arkakiya Sinna bahasi balua Silami nabi akala fat Silami nabi akala fat Sinna kalbi arkakiya Sinna bahasi balua Nabi akala fata Silami nabi akala fata Ate sintai angkale yala usda bali Galata,